raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Obbo Baqqalaa Nadhii nama jireenya isaanii guutuu saba Oromoo tajaajile. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar, qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa kabajamoo Obbo Baqqalaa Nadhii hayyuu seeraa, qabsaa mirga namoomaa, bu'uureessaa fi gaggeessaa waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Kabajamoo Obbo Baqqalaan dirree misoomaa, dirree dippiloomaasii, dirree seeraa keessatti seenaa bara dheeraa qabu. Hunda keessattuu Oromoo olaantummaa mul'isaniiru. Uummata Itoophiyaas tajaajilaniiru. Mee Obbo Baqqalaa Nadhii eenyu? Maal faa dalagan? Waliin ilaalla. Qopheessan Duubee Wayyeessatii. Kan isiniif dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Muuziqaa ce'umsaa kana booda walitti deebina. Ansiif hima gooticha baddaaf gammoojji yaa tokkicha kumaa galcha. Yaa koloboo almaa dirree waraana hirree gabbee. Humna diinaa guddaatu sirratti qaanee cabee. Kabajamaa Obbo Baqqalaa Nadhii abbaa isaanii Obbo Nadhii Idaa fi haadha isaanii Aadde Dastaa Birruurraa amajjii 29 bara 1934tti magaalaa Finfinneetti dhalatan. Umuriin isaanii wayita barnootaaf dhaqqabetti barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa Shimallis Habtee jedhamutti, barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo mana barnootaa Tafarii Mokonnon jedhamutti baratanii xumuran. Sana booda Yuunivarsiitii Finfinnee kan bara sana Yuunivarsiitii Hayilasillaasee jalqabaa jedhamutti bara 1957tti damee seeratiin digirii LLB'tiin xumuran. Itti fufuunis dameedhuma seeraa kanaan biyya alaa deemanii Yuunivarsiitii beekamaa Maagil jedhamu kan biyya Kanaadaa magaalaa Moontireyaalitti argamurraa bara 1960tti digirii maastarsii argataniiru. Obbo Baqqalaa Nadhii erga barnoota isaanii xumuranii booda damee adda addaatiin jechuunis hojii mootummaa, hojii dhaabbilee dhuunfaa fi hojii idil-addunyaatiin itti gaafatamummaa sadarkaa adda addaatiin hojjetaniiru. Haaluma kanaanis waggoota 5 gorsaa baankii misooma qonnaa fi industirii ta'uudhaan baankichi bifa ammayyaadhaan akka ijaaramu, imaammanni baankichi ittiin qajeelu akka ba'u, haalli baankichi liqaa ittiin kennuu fi hojiin teeknikaa biraa akka mijatu haalaan bu'uura qabsiisaniiru. Kana malees baankichi dhaabbilee akka baankii addunyaa faa waliin akkasumas liqeessitootaa fi gargaartota waliin hariiroo cimaa akka uummatu godhaniiru. Haaluma kanaan hariiroo kanaaf harshimaalee fi barreeffamoota barbaachisan barreessuun gorsa hooggantootaaf kennuun qooda guddaa ba'aniiru. Gama hojii dhuunfatiin saahiba isaanii Obbo Tafarii Biraanee waliin waajjira gorsa seeraa banuudhaan hojichas hoogganuudhaan dhaabbilee mootummaa kanneen dhuunfaa fi kanneen idil-addunyaatiif tajaajila abukaatummaa fi tajaajila gorsaa kennaa turaniiru. Kabajamoo Obbo Baqqalaa Nadhii Yuunivarsiitii biyya keessattii fi biyya alaatti waldaalee barattoota Itoophiyaa hundeessuu fi hoogganuudhaan pirezidaantummaadhaan hoogganuudhaan biyya Itoophiyaatti akka jijjiiramni dhufu shoora guddaa taphataniiru. Joornaalii seeraa Itoophiyaa keessatti maqaan isaanii deddeebi'ee dhahama. Boordii seeraa adda addaa keessatti bara Hayilasillaasiitii kaasee beekamu. Kabajamoo Obbo Baqqalaa Nadhii ogeessa seeraa beekamaa qofa otoo hin taane qabsaa mirga dhala namaati. Obbo Baqqalaa Nadhii dhaaba Oromoo isa guddichaa fi seena qabeessa waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan gaaddisa Oromummaa jedhamee beekamu bu'uureessan keessaa nama tokko. Kaayyoon waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa maal ture?
Dhaadannoon yookiin mootoon waldaa Maccaa fi Tuulamaa obboleessa kee akka ofii keetitti ilaali kan ofiif isarraa feetu yookiin eeggattu isaaf hawwi kan jedhu yoo ta'u, kaayyoonsaa ammoo qabxii 5 of keessaa qaba ture. Isaanis tokkoffaa rakkoolee manneen barnootaa furuu, lammaffaa rakkoolee eegumsa fayyaa irratti hojjechuu, sadaffaa karaa geejjibaa ijaaruu, afraffaan rakkoo hordoftoonni amantii kiristaanas ta'ee kan islaamaa bakka amantii isaanii itti gaggeeffatanitti isaan mudatu hiikuu fi tumsa barbaachisu hunda gochuu fi yaaluu. Inni shanaffaan namoota nafti isaanii yookiin qaamni isaanii hir'ateef kan hojii hin qabnee fi kan kana fakkaatan gargaarsa eegumsa fayyaa kennuu fi jireenyi isaanii akka fooyya'u yaalii gochuu, mirgi isaanis akka eegamu carraaqudha. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa birkiiwwan naannawa Oromiyaa adda addaa fi miseensota sabootaa fi sablammoota hedduu keessaa walitti dhufan kan qabu ta'ulleen miseensonni boordii waldichaa tokkoffaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa pirezidaantii fi durataa boordii hojii gaggeessaa, lammaffaan obbo Baqqalaa Nadhii itti aanaa pirezidaantii, sadaffaan Koloneel Qadiidaa Gurmeessaa itti aanaa pirezidaantii, afraffaa obbo Hayilamaariyaam Gammadaa barreessaa, shanaffaa obbo Tulluu Guulaa itti aanaa barreessaa, jaffaa obbo Gabra Kiristoos Walda Rufaa'el miseensa, torbaffaa Balaambaraas Baqqalaa Walda Maariyaam miseensa, saddeettaffaan Ajajaa Kumaa Yilmaa Walda Samaayaat miseensa, saglaffaan obbo Zawgaa Booji'aa miseensa, kurnaffaan obbo Ilaala Ibsaa miseensa, 11ffaan Ajajaa Kumaa Mul'isaa Soorii miseensa, 12ffaan obbo Tasammaa Nagarii miseensa, 13ffaan Ajajaa Dhibbaa Girmaa Walda Goorgis miseensa, 14ffaan obbo Asaffaa Abbaa Dooyyoo miseensa, 15ffaan obbo Gabra Sillaasee Waldayaa miseensa turan. Obbo Baqqalaa Nadhii waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa kan tajaajilan sadarkaa adda addaatti. Kanneen keessaa tokko durataa koree baajetaa fi koree seeraa ta'uu isaanii ture. Kana malees obbo Baqqalaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti durataa koree hojii raawwachiiftuu turan. Erga hooggantoonni waldichaa hidhamanii haga gaafa waldichi seeraan akka hin sochoone dhorkamutti kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii pirezidaantii yeroo jeequmsaa turan. Haala kanaan obbo Baqqalaa Nadhii pirezidaantii yeroo, Koloneel Saayiluu Birrii itti aanaa pirezidaantii yeroo, obbo Gabra Sillaasee Waldayaa barreessaa yeroo ta'anii waldicha gaggeessaniiru. Haa ta'u malee waldichi ifaan hojii isaa itti fufuu hin dandeenye. Wayitii hamtuu akkasii sanatti garuu waldaa akkasitti mootummaan Haayile Sillaasee hooggantoota isaa kuun ajjeesee, kuun hidhee, kuun ammoo fageessee kaa'ee akka sochoone godhee kan akka diina sadarkaa tokkoffaatti ilaalu, kan qabeenya namoonni waldichaa dhuunfan horatan gaaffii tokko malee irraa mulqee dhaalee harka qullaatti hambisee, kan maatii hooggantoota shororkeesse kana itti darbanii gaggeessuun onnee addaa, murannoo cimaa, miira oromummaa hin qabbanoofne gaafata ture. Waayillan isaanii mootummaan diineeffate cinaa dhaabbachuun balaa cimaa hordofsiisa ture. Rakkoo hamaa kamiyyuu fudhachuuf du'a fuuldura dhaabbachuuf kutataa akka Baqqalaa Nadhii fi akka Saayiluu Birrii kan akka Gabra Sillaasee Waldayaa qabaachuu barbaachisa ture. Mootummaan Haayile Sillaasee hooggantoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa kaan hidhee kaan lubbuu galaafatee pirezidaantii waldichaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa gizootii galche fuuldura dhaabbatanii waldaa Maccaa fi Tuulamaa jara karaarraa makfaman kana nan gaggeessa jechuun kutannoo fi gootummaa addaa gaafata ture. Kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii kana qabatamaan agarsiisaniiru. Bara mootummaa Haayile Sillaasee, bara mootummaa Dargii fi bara mootummaa Wayyaanee mara bakki hojii fi manni obbo Baqqalaa Nadhii bakka Oromoonni itti baqatan qofa otoo hin taane bakka isaan iccitiidhaan wal arganii mari'atanis ture. Rasaasana saasa kaphee buzeeloonni saba dhaloonni sonnuma saqqaba. Cuunfaa seenaa saatanuun achaatii unachiisa seenaa saas dhaloota onnachiisa. Kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii waldaan Maccaa fi Tuulamaa ganna 25 cufamee wayita banamee turetti itti aanaa pirezidaantii waldichaa ta'anii kabajamoo Koloneel Alamuu Qixxeessaa ammoo pirezidaantii ta'anii waldicha gaggeessaniiru. Erga Koloneel Alamuun boqotanii booda ammoo pirezidaantii ta'anii erga yeroo muraasaaf tajaajilanii booda pirezidaantummaa waldichaa gara Dr. Gammachuu Magarsaatti dabarsaniiru. Yeroo Dr. Gammachuun waldaa Maccaa fi Tuulamaa gaggeessaa turanitti waldhabdeen tokko tokko hooggantoota waldichaa walakkaatti dhalatee raafamni waan mul'ateef kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii jaarsummaadhaan walakkaa galanii dubbiin akka qabbanaa'u godhanii hooggansi waldichaa waliigalteen gara obbo Dirribii Damussee Bokkuutti akka darbu godhanii araara buusaniiru. Kanaaf jireenya isaanii mara waldaan Maccaa fi Tuulamaa akka dhalootarraa dhalootatti darbu dhamaaniiru. Boodarra yeroo mootummaa Wayyaanee seera malee waldaa Maccaa fi Tuulamaa banamee ture cufee hooggantoota isaas pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damussee dabalatee jumlaan mana hidhaatti guuree turetti
Miseensota boordii kanneen hidhaarraa hafan qindeessuun dhimma hoogganoota mana hidhaatti guuramanii gama seeratiin hordofaa, gama biraatiin ammoo waldaan seera malee cufame kun akka banamu yeroo dheeraaf falmanii akka banamu godhaniiru. Haga gaafa waajirri waldichaa banamutti miseensonni boordii waldichaa dhoksaa fi ifatti bakka hojii obbo Baqqalaa Nadhiitti wal gahu turan. Kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii wayita mootummaa wayyaanee yookiin OPDO Oromoo hedduu maqaa shororkeessaa jedhu itti maxxansee hidhaa fi ajjeesaa turetti abukaatoo ta'uudhaan dhiittaa mirga namaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru. Dhaabbilee falmitoota mirga namoomaa kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty International fi kanneen birootti gabaasuun falmaa turaniiru. Kana malees Oromoota hidhaman maallaqaa fi haamileedhaan gargaaruun cinaa isaanii dhaabbataniiru. Kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii dhaabbata miti mootummaa Oromoo Self-Help Relief Association yookiin OSRA jedhamu hundeessanii dhaabbatichaafis walitti qabaa boordii ta'anii akka baadiyyaalee Oromiyaa keessatti uummataaf bishaan qotee baasuu tattaaffii guddaa godhaniiru. Kana malees jireenyi uummata Oromoo kan baadiyyaa akka fooyya'u tajaajila liqaa argachuu waan qabuuf tajaajila kana akka argatu gochuuf dhaabbanni maallaqaa sadarkaa gadiitti akka hundaa'u godhanii dhaabbata wasaasaa jedhamu hundeessuudhaan jireenyi uummata baadiyyaa akka fooyya'u godhaniiru. Haga gaafa lubbuun isaanii dabartuttis miseensa boordii maakiroo faayinaansii wasaasaa ta'anii tajaajilaniiru. Kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii sadarkaa biyyaatti bara dheeraaf miseensa Rotaarii Intarnaashinaal kan damee Finfinnee ta'anii sadarkaa adda addaatti tajaajilaniiru. Obbo Baqqalaa Nadhii baankii Awwaash Intarnaashinaal warra bu'uureessan keessaa nama adda durummaan beekamani. Baankichi dhaabbachuunsaa qorannoo barbaada ture. Qorannoo kana keessatti warra hirmaatan hundeeffama isaatiifis haaldureewwan seeraa nama mijeessanii fi maallaqaanis warra kallattiin hirmaatan keessaa kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii nama fuulduratti mul'atani. Erga baankiin Awwaash dhaabbate ammoo miseensa boordii ta'uun tajaajilaniiru. Boodarras gaggeessaa boordii baankichaa ta'uudhaan bara dheeraaf tajaajiluu isaaniirrayyuu sadarkaa guddinaa baankichi irra ga'eef gumaacha olaanaa baasaniiru. Obbo Baqqalaa Nadhii dhiira gaafa giitii nama gaafa lafee akka turan namuu ragaa ba'aaf. Isaan karaa argatan hundaan waan uummata isaaniif ta'u halkanii guyyaa sodaa fi nuffii tokko malee godhaniiru jedhu namoonni dhiyootti isaan beekan. Akka namoonni isaan beekan himaniifitti obbo Baqqalaan jireenya isaanii keessatti wanti isaan irraa hanqatan jiru guutuu dhalatanii guutuu jiraatan. Rasaasa kabbee busee loonni biyya ondeessa dhaalee ondeen kiyya. Cuunfaa seenaasa tanuun achaatti unachiisa seenaasaas dhaloota onnachiisa. Haa ta'u malee dhalootaaf lafa gaanii du'aaf lafa hanqatan akkuma jedhamu kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii dhalatanii waggaa 80tti gurraandhala 11 bara 2014 kan boqotan yoo ta'an gurraandhala 13 bara 2014 Bataskaana Saaris Abboo jedhamutti bakka hiriyoonni dinqisiifattoonni fi firoonni akkasumas uummanni Oromoo isaan umurii guutuu tajaajilan kumaatamaan argamanitti gaggeeffamaniiru. Kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii haadha warraa isaanii aadde Zannabachi Nagaash waliin bara dheeraa kan jiraatan yoo ta'an ilmaan 4 horataniiru. Akkuma seensa barreeffama waa'ee seenaa kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii irratti agarrutti obbo Baqqalaan kan dhalatanii guddatan kan baratan magaalaa Finfinnee keessatti. Haa ta'u malee bara Haayile Sillaasee bara eenyummaa Oromoo geeddaruuf nama Oromoo barate eenyummaa isaa irraanfachiisuuf dhiibbaan hamaan godhamu sana kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii eenyummaa isaanii geeddarsiisuu hin dandeenye. Afaan Oromoo ani Finfinneettan dhaladhee hin beeku hin jechisiifne. Kun dhaloota amma jiru kanaaf fakkeenya guddaadha. Qananiin isaan itti jiraatan barnoonni isaan biyya alaa fi biyya keessatti argatan eenyummaa isaanii hin dagachiifne. Fakkeenya kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii duuban maatii isaan guddises arguu dandeenya. Sabboonummaan caluma jettee lafaan biqiltu. Of beekuun akkanumaan goodarraan argamu. Ciminaa fi namummaa nama sanaa duukaa ciminni maatillee akka jiru arguun salphaadha. Egaa bara kana wayita sabboonummaan Oromoo bifa adda addaatiin ol guddatee jiru kanatti warri Finfinneetti waan dhalataniif qofa ani Addis Ababeedha jechuu kajeelan warri ani afaan Oromoo baruu hin danda'u jedhan kabajamoo obbo Baqqalaa Nadhii irraa barnoota gaarii argatu jennee abdanna. Kanarraa xumurree horaa deebanaa torban qophii biraatiin wal agarra. Manguddoon naflaanaan cuunfaa seenaa onnee kootaan galmeesse. Sagaleen karadda seenaa himuuf dabaree nanas geesse. Gootota kaleessa machaaftu lamanuuf utuuban keessa. Atis bee qabda kanaaf galmeessena maqaa kee farsa. Ijji baddee baaduu siddaan ijaa hin baaduu si hin banne. Nu dhaloonni qubee goota fayyuu.
seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.